yeroo darbee viidiyoo kaleessaa irratti jechuudha yeroo jalqabaatiif gumaa ta'eentu natti dhufe jedhee gad isinii dhiisee ture haadha tiyya. Ammallee yeroo lammaffaa irratti eenyusi dhufe yoo jettanii haadha tiyya lammaffaa yookiin haadha abbaa manaa kiyyaati jechuudha. Akkuma isin argartan kana maashaallah meeshaa baadiyyaa irraa dhufe hunda isaa as biratti isinitti mul'isaa jira. Aanantu jira, marmaree jira, daabboo jira, akkasuma immoo meeshaa guutuu jechuudha. Akkasuma kennaa daa'imaatti wal qabate jechuudha. Jalqaba irraa hanga xumuraatti viidiyoo kiyya kana na ilaalaa isin jedha. Asumaan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaa isin jedha. Hordoftoota kiyya hedduu isin jaaladha, isin kabaja. Asumaan like godhaa viidiyoo kana akkuma seentanii like godhaa. Yoo isin like gootan viidiyoon kiyya kun akka nama hedduu bira faffaca'uuf na gargaara isin jedha. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa yoo isin dabbareellee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma jirtanii nagaaf kabajaan kiyya isin biraa jiraatu. Kan biyya keessaaf kan biyya alaallee hundi keessanuu kan kaabaa fi kan kibbaallee hundi keessan bakkuma jirtanii nagaaf kabajaan kiyya isin biraa jiraatu jecha har'allee jechuudha haadha tiyyataa lammataa yookiin haadha tiyyataa haadha abbaa manaa kiyyaattuu dhufe jechuudha. Har'a akkuma isin argitanii fi obboleeyyan isaa akkuma isin argitan kana kinooti obboleetti isaa obboleessa isaa yookiin adda daa'imaatii fi abbeeraa daa'ima akkasuma immoo haadha lammataa jechuudha. Haadha lammataa jedhu haadha abbaa manaa kiyyaati jechuudha. Akkuma isin argartan kana maashaallaadha. As biratti zabiibaadha kan isinitti mul'isaa jiru jechuudha kinooti. Isini kolfaartee isinitti asitti na shoofaartee jechuudha. Meeshaa hiiktee mul'isaartee jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana maashaallaadha. Wantoota tokko tokko viidiyoo kan kee maaliif ka hojii bichaa gadhiista waan isin jettaniif wanti isiniin ala qabnu hin jiru jennee viidiyoo tokko tokko kinooti ka namni nutti dhufellee tartiibumaan waluma duraa duuba jalqaba haadha tiyya na deettee isiniin mul'ise lammaffaa kinoo isiniin mul'ise kana isinitti mul'isaara tartiibumaan isiniin himaara jechuudha. Akkuma wal duraa duubaatetti asumaan viidiyoo kiyya kana subscribe, like, share godhaa. Deemaa isinin jedha hiriyoota keessaniif illee share godhaa isinillee like godhaa. Yoo isin like tuuxanii viidiyoon kiyya akka nama hunda bira faffaca'ee na ga'uuf na gargaara. Akkuma isin argartan kana kinootii jalqaba irra isinitti mul'isaa jiru kuni dhadhaadha. Hunda tartiibaan isinitti mul'isa jechuudha. As biratti marmariidha. Marmariin akka aadaa naannawa keenyaatti jechuudha. Akka naannawa keenya kanaatitti baay'ee beekamtuudha jechuudha. Naannawa Arsii lixaa kanatti jechuudha baay'ee beekamtuudha. Namoonni biraallee kan hin beekne marmaree jechuun isii kana marmareen kuni yookiin harcee garbuu yookiin harcee qamadii irraa jechuudha. Akka qixxaan harcee miciqamuudhaan ergasii akka daraqootaatitti erga godhame booda walitti maramee achi booda erga eellee faaraa irratti goggoysanii booda dhadhaa itti naqanii akkasitti hojjetanii namoonni mee hojii marmareen waraabii namoonni jettan koomentii irra naa barreessaa isinii fida isiniin jedha. Inni kun harcee garbuutii dhadhaadhaan kan dalagame jechuudha. Harcee garbuutii fi dhadhaan dalagame jechuudha. Barbareellee xiqqoo akka kararii isaa bareeduuf barbaree itti godhan malee wanta biraatiif himte jechuudha. Dhadhaadhaan kan dalagame argaartanii dhadhaadhaan dalagameera jechuudha. Guutuma isaa dhadhaa isanii guutuma isaa keessa cuubaniiti akkanatti dhadhaa qofa jechuudha. Naannoo keenya kana baay'ee beekamaadha. Naannoo keessanitti hin beeku. Akkuma isin argartan kana haatuu fi waa hunda guduunfaa haadhaa hunda isin mul'isaa jira. Qooritti illee godhanii biratti illee qiddaanitti illee akkuma isin argartan kana godhanii fidanii maashaallah isinin jee jira as biratti jechuudha. Aananii qodaadhaan isinitti mul'isaa jira jechuudha. Waa hundaayyuu tokko tokkoon uumaa osoo hambisiini irraa isinitti mul'isaa jira. Guduunfaa haadhaa tokkollee irraa hin hambisnee waa hundaa isinitti mul'isaa jira. Isinillee warri haadha qabdan hin beektanii yeroo haati keessan isinitti dhuftu guduunfaan tokkollee hin hafu jechaadha. Akkuma isin argitanii marmarii kana baay'ee jaalanna. Ijoolleen tiin baay'ee jaalatti sababni jarri jaalattuu fi hingoonu akkuma isin argartan kana dhadhaa aannan argitanii akkatti wal qabatee jiru. Baay'ee namatti tola bakka woo kana wal gaddarba bu'u fedhiin dhugaatii isaallee dabalaa namaa deema. Akkuma isin argartan kana maashaallaadha. Inni itti biraatti aansee daabboodha. Daabboollee akkuma isin argartan kana daabboo yeroo amma kan baalaa warqeedhaan eelee faaraatiin kosiin godhame jechuudha. Daabboo baay'ee urgaayaa ta'e daabboo hedduu bareedaa ta'edha. Akkuma isin argartan kana maashaallaadha. Wantoota dhufe hundaa isin mul'isee as biratti kan isinitti hin mul'isini bunaa fi sukaarri keessaa bahee jira. Sababa saniif itti aansee uffata daa'imaati. Uffata daa'imaa ka obboleettii fi
akkasuma haati fideenillee kophaa kophaatti isin mul'isaa uffata isin mul'isaa jiru kana isaantu fideef jechuudha maashaallaadha rabbi isaan irraa haa jaalatu daa'ima kennallee rabbiin waa guddisu ka jalqaba arganii kan lammaffaa isaan argisiisu akka yeroo jalqabaati jechuudha abbaan manaa kiyya isaaniif ilma jalqabaati akkuma isin argaa jirtan kana maashaallaa jedheenii jira akka yeroo jalqabaatiif arganii hedduu gogga'anii haga dhufaniif jechuudha akkuma isin argitan maaqafaa kana jechuudha haadha isaaniitu biteef jechuudha hundaa tartiibumaan isinitti mul'isa isin ilaalaa isin jedha kootii isaa baay'ee xiqqishuu taate zabiibaa akkana goggaate ilaalaarte jechuudha isin akka waan daa'ima qafaa jirtutti maashaallah jedhee jira isinillee maashaallah jedhaati barreessaa isin jedha koomentii maashaallah jedhu barreessa warreen na jajjabeessitanii hedduu jabaadhuunaan jettanii na jajjabeessitan hundi keessan naa galatooma kana ammoo obboleettii jalqabaatu fide jechuudha caamma kana mucatu fide jechuudha mucaan xiqqaadha isa tuyyuu fide jechuudha caammaan kun kan yeroo deemuuti akkasuma kaayuudha maashaallah jedhee jira ittaansi ammoo uffata kana ammoo mucattii tuyyuu fide akkuma isin argartan kana maashaallah lama jettiitu kootu fide jechaadha isa kana abbaa gadaa kana inshallah itti godhee isiniif waraaba jedhee yaada jechuudha itti godhee yeroo tokko waraabee isiniif gadhiisa jechuudha harkitanii uffata abbaa gadaati baay'ee jaaladhe anayyuu baay'ee natti tolee jira akkuma isin argartan kana yeroo guddate ittiin ta'u akka carraa ta'ee uffanni kun ka ammaati jechuudha ka amma ta'uu fi akkuma isin argartan kana jechuudha uffanni kun ka amma ta'uuf jechuudha surreedha kinootiin surree abbaa gadaati surree xiqqishuudha baay'ee xiqqoodha yeroo booda hin qabdi itaansee jaakettiidha kinooti jaaketii abbaa gadaati jechuudha baay'ee bareeddi keessattuu jaaketii tana baay'ee jaaladhee jira jechuudha uffata abbaa gadaati maashaalladha du'aayinaa godhaa isin jedha daa'imkiyyaa koffiyyaadha akkuma isin argartan kana kan morma jalatti hidhatullee hin jira jechuudha kinooti caammaadha caamma haa ol ka'uuf jecha caammaan waan akka lallaaftuuf sababa saniif carqii garaa isaa keessatti guuran jechuudha itaansee koofiyyaallee ofirraa qaba jechuudha argitanii caammaaleen caammaa abbaa gadaati maashaallaadha mucaa abbaa gadaati itaansee kan morma jalattidha yookaan gorora yookaan wanta inni dhugu san irraa akka uffata isaa hin tuqne irraa orgu akkana fakkaata jechuudha as biratti akkana ka waraabaa jiru zabiibaadha jechuudha anatu waraabaa jira garuu kan mul'isaa jiru isiidha akkana fakkaata jechuudha uffanni obboleettiin isaa daa'imaa fi isaa fiddeef adaadan daa'imaa jechuudha afaan biraatiin maashaallah jedheera isinillee maashaallah jedhaa isiniin jedha warroonni viidiyoo kana irratti na jajjabeessitanii ayisuushnaan jettanii ammoo gorsa garaa gorsa yaada babbareedaa kennitan hundi keessanuu isin galateeffadha isin jaaladha umrii naa dheeradha anaa walitti rabbi sinaa jaalatu isiniin jedha naaf galatoomaa naa ulfaadha aanan akkana bareedu kana qalbii isin balleessuu fi miti kabuusaa jiru jechuudha isinitti mul'isaa jedheeti malee hin beekaa namni biran